VOA. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 25 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti hamooltan muddee 20 bara 2019 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Itoophiyaan saatalaayitii ishee ka jalqabaa chaayinaarraa furguggistee jirti. Mataa oduu har'aati attam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaadha. Kana laalchisuudhaan oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Dargaggoota balfa gogaa magaalaa keessaa kaasuun fuula duratti warshaa xaa'oo hundeessuu barbaadan illee dubbisneerra gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa amma guutummaa oduuf jaallanne. Itoophiyaan saatalaayitii ishee ka duraa jimaata har'aa chaayinaarraa furguggistee jirti. Kunis buufata hawaa chaayinaarraa ta'uun ibsameera. Aangawoonnii fi hayyoonni saayinsii ka chaayinaa fi Itoophiyaa yeroo saatalaayitiin kun furguggifamtu kallattiidhaan waaltaa Inxooxxoo jirurraa daawwataa turan jedhameera. Oduu booda gabaasa qabna. Jilli chaayinaa kan gara bulchiisa naannoo Tigraay akka hin deemne mootummaan federaalaa dhorke jechuudhaan bulchiinsichi himatee jira. Waajjira quunnamtii bulchiinsaaf mootummaa akkasumas uummata Tigraay ka ta'an aadde Liyaa Kaasaa VOA'f akka ibsanitti jilli chaayinaa dheengadda gara Maqaleetti maluuf yeroo jedhutti dirree xayyaaraa Boolee irraa deebifame. Deebii kanaa argachuu yaaliin ministeera haajaalaa Itoophiyaa quunnamuuf goone hin milkoofne jedha Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa soraadheessa. Akka itti gaafatamtuun biiroo odeeffannoo mootummaa naannoo Tigraay aadde Liyaa Kaasaa jedhu akka jechitti gaafatamtuu tanaatti maree bulchoota mootummaan federaalaa waliin qaban fixataniitiin Tigraay dhaquuf jedhaninnaan dhowwanii xiyyaarallee keessa buusan. Bulchooti bulchiinsi naannoo Shaanshii Chaayinaa tunin sila bulchoota naannoo Tigraay waliin waan akka qonnaa irratti humni jabeeffachuu, horii qaban jabeeffachuu fi waan hedduu waliin qabaachuuf waliin mari'achuuf karaa jiran. አቀባበል ልናደርግላቸው እንቅስቃሴ ካደረግን በኋላ ምክንያቱም ባልታወቀ ከቦሌ bulchiinsi naannoo Tigraay itti aanaan biiroo bulchiinsi magaalaa daldalaatiif industirii Dr. Abrahaa Tekestee faati keessummootan diida xiyyaara adulaa banaggaa bahaniitiin simachuuf dhufanii jennaan hambisan. Jara kana maaniif dhowwanii jenneetiin ministeera haajaa alaa Itoophiyaatti dedeebineetiin gaafanne ammallee deebii eegachuu jirra jetti. Taatullee eegii Finfinnee dhaqanii keessummoota chaayinaa tana waliin hojjechuuf xiyyaara booleetti walii mallatteessanii jette. Akka aadde Liyaatti akka naannoon Tigraay hojii akkana hojjettullee qalallee ministeera haajaa alaatti carraan akkana akka jiraatu nu qopheesseetti. Mulgeetaa Asbaa tan irratti deebii mootummaa ministeera haajaa alaa irraa argachuuf itti dedeebi'ee dadhabe jedha. Baqattoota Somaaliyaaf Sudaan kanneen mooraa Keeniyaa Dadaab keessa jiraatan walaba ta'anii sossoo'uu akka mirga qabaatan akkasumas gargaarsa dhaabbataa arjoomtoota biraa akka kennamuuf gaafataniiru. Gumii Jenevaa keessatti waa'ee baqattootaa irratti torban kana dubbate irratti baqattoonni hegereen keenya hin beekamu kana malees Keeniyaa keessa carraan tokkoyyuu hin jiru jechuun dubbataniiru. Baatee Amajjii bara 2009 kaasee waggaa 10f mooraa Dadaab keessa ka ture Mohammad Ahmad Abdusalaam Soomaaliyaa keessaa dheesse. Baqattoonni mooraa Dadaab keessaa walaba ta'anii hojii barbaachachuuf akkasumas daldala gaggeessuu hin danda'anii jedheera. Uummata Lesetoo kanneen hanqina nyaataa hamaan rakkataa jiran lubbuu baraarsuuf jecha doolaara miliyoona 34 akka kennamuuf tokkummaan mootummootaa iyyata hatattamaa dhiyeessee jira. Biyya galaana hin qabneef xiqqoo taate ka ollaa Kooriyaa kan ollaa Afrikaa kibbaa kun uummanni ishee baadiyyaa keessa jiraatu haala guutummaadhaan jechuun danda'amuun qonnaan jiraata. Roobni yeroo dhibeetti garuu oomishni karaatti hafe. Biyyattii caama hamaa keessa jirtu ta'uun kan ibsame yoo ta'u uummanni walakkaa miliyoonaa ta'u jechuun beelli mudate. Kan kennee murteesse ta'uun ni yaadatama. Kunis Tiraamp yeroo jalqabaa aangoo qabatanii kaasee uummata Ameerikaa gidduutti addaan qoodamiinsa gadi fageenya qabu uumeera jedhameera. Oduun keenya kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Itoophiyaan har'a saatalaayitii ishee jalqabaa gara hawaatti furguggisuudhaan biyyoota damee kana keessatti hirmaatanitti makamtee jirti. Itti aanaa ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Makonnin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti addunyaarraa hafuun hin danda'amne ammumaa itti makamuudhaan dorgomaa ga'umsa qabu ta'uun barbaachisaadha jedhan. Gama kanaan humna namaa barbaachisaa ta'e horachuu kallattiin qiyyaafata ijoo ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasaa Iskindar Fireew soraa dhiyeessa. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa hedduutti daramte saatalaayitii ol tokkofatte. Namni Finfinnee hedduun gaarreen Inxooxxootti ol yaa'e saatalaayitii tana Chaayinaa ol tokkosan gammachuun daawwate. Saatalaayitiin Itoophiyaa kiiloomeetirii 72 ulfaatituun ETRSS duwwaa tokko aksaatii Itoophiyaatti ganamaan ol tokkosan doolarii miliyoon 8 itti ba'ee miliyoon 6 Chaayinaatti baase. Itoophiyaan buufata saatalaayitii tana Inxooxxoo irraa to'ataniin tanallee ijaaruu fi akka jechitti aanaa muummee ministeera Haajaa Alaati ministeera obbo Dammaqee Makonniniitti yayyabdeetiin ijaaruu fi itti jirti. Gaarreen Inxooxxoo walitti dhufeenyi kanaan waan hedduun ijaaruuf qophii jirti jedhu. ኢቲአርኤስኤስ አንድ የተሰኘችው ሳተላይት ለሀገራችን የብልጽግና ጉዞ ታሪካዊ መሰረት የምትጥል ሳተላይትን ኢቲአርኤስኤስ duwwaatun yaasuun badhaadhina biyyi teenna tanaaf yayyabseenaa qabu keette baga gammaddan. Kunin guddina teknooloojii biyyi teennaatiif waan ture taatullee waan akka malee faayidaa nuu qabaati. Hojii mootummaatti asiin ga'e dorgommii jabaachuu fi tanaaf asiin baane biyyi jabduu jennu tanallee itti daballeetiin jabeessuu dandeenya. Bajeta dansaatti baamneetiin hojii akkana hojjechuuf qophii jirraa jedha. Itoophiyaan hojii akkana tana gama hawaa saayinsiitiin biyyisii keessalleetti hojjette. Tan ammoo akka obbo Dammaqeen jedhetti jabeenna obbo Tafarraa Waaluu Afaatti asiin ga'e. Gareen teknooloojii Midirook Itoophiyaalleen gam kanaan horiin qarqara baatee ETRSS duwwaani nagumaan achi geettee jedhan akka oduun odeeffannoo ministeera teknooloojii Itoophiyaa irraa argan saatalaayitiin tun qilleensi lafa odeeffannoo qonnaatii fi suuraa garagaraa kaasteetiin odeeffannoo jiru warra lafa jirutti ergiti Itoophiyaatti. Barattoonni Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa keessatti sagantaa furguggisa saatalaayitii Itoophiyaa ETRSS hordofaa turan adeemsa barumsa keenyaaf kaka'umsa guddaa nutti uume jedhan. Barattoonni kun barumsa sadarkaa lammaffaa barataniin dabalata barnoonni dandeettii addaa kophaatti kennameefii jira. Muktaar Jamaal hordofe. Saatalaayitii Itoophiyaan hawaatti ergitu ETRSS tokko jedhameetiniin waamame adeemsa isaa hubachuudhaaf hegeree borii isaaniitiif illee waa irraa barachuuf dargaggoonni giddugala STEAM jedhameetiniin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa keessatti qophaahetti baratan ganama osoo lafti hin bari'in ture bakkatti kan argaman. Dargaggoonni kunniin mana barumsa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa garagaraa irra kan baratanii fi dandeettii addaa waan qabaniif Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa barumsa addaa kana kan kennaafii jiru yoo ta'u, hegereen isaanii wanti isaan irratti xiyyeeffachuu barbaadan illee gosoota barnootaa roobootiksii, artifishaal intelligensii fi barnootota saayinsii fi teeknooloojii kanneen biroo wal qabatani. Carraan Itoophiyaan saatalaayitii hawaatti erguu isaan argan kuni aannan bachootti jige jedhaniitiniin kan isaan hawwiidhaan eeggataatiin turan. Kanneen erga saatalaayitiin lafaa kaatee samitti qajeeltee booda miira isaanii gaafadhellee kanuma ibsu. Amaanu'eel Taakkala miira isaa keessatti abdiillee gaabbiilleetu mul'ata. ያው ይሄ ለኢትዮጵያ የመጀመሪያ ላውንች ወደ ስፔስ ላውንች የተደረገ ሳተላይት ነው። Kun Itoophiyaadhaaf saatalaayitii isa jalqabaa gama hawaatitti ergame. Akka lammii Itoophiyaa kamittuu gammachuu guddaanatti uume. Hanqinaan ani hubadhe hundi kennayyuu akka tilmaamaatiin hin turre waan Itoophiyaa marraa gama hawaatitti ergamu natti fakkaatee ture. Garuu kan ergame Chaayinaa irraayi. Sababni kun uumameef ammoo humni asirraa furguggeessuu waan hin jirreefi saatalaayitota gama fuulduraa hawaatti ergamu biyyuma kanarraa akka ergamuu danda'amu immoo abdiin qaba jedhe. Barattoonni kunniin taatee akkaataa saatalaayitiin hawaatti ergamu erga ergame maal akka godhu achitti wal duukaa mari'atu. Isa kanarraa maaltu hegeree kenna boriitiif galaa nuu ta'anillee xiyyeeffataniitiin eenyuma caalayyuu adeemsa san ilaalaatiin turan. Naahom Laggasa erga argee booda gaabbii tokkotti keessatti uumame. Itoophiyaan saatalaayitii mataa isii hawaatti erga ergite maaliif biyya ofiitii erguu dadhabde? Gaabbii kana ammoo abdii jijjiireetiniin ofii kiyyaa ittiin dhugoomsuudhaaf galaafadhe qaba jedha. ኢትዮጵያ ሳተላይት ስለለቀቀች እኔ የተሰማኝ ስሜት ያው ኢትዮጵያ በልማትና በእድገት ታድጋለች። Itoophiyaan saatalaayitii hawaatti erguu isiitiin miirri natti dhaga'ame. Itoophiyaan gama fuulduraatitti misoomota hedduutiin
hin guddatti jedhee abdadha. Kuni dhaloota gama fuulduraatiif illee waa hedduu gumaacha. Itoophiyaa fi Chaayinaa yoo laalle Chaayinaan guddoodha. Humna namaatii fi qabeenyaan illee dandeettiinis guddattee jirti. Kanaaf saatalaayitiin achirraa furguggeeffame jedhee yaada. An hawwiin kiyya gara fuulduraatitti Itoophiyaan saatalaayitota baay'ee asuma biyya keessaa akka furguggeessitu nan hojjedha jedheetiniin abdadha jedhe. Barattoonni giddugala STEAM jedhamu Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa qopheesse kana keessatti baratan kanneen dandeettii addaa qaban waa hedduu yaalaniitiniin kalaqa addaallee kalaqa addaallee kan uumani jedhan barsiistonni isaanii. Barsiisaa Fireew Baqqalallee ijoolleen kun yaalii fi kaka'umsa kutannoo isaan qaban wajjiin taatee kana kallattiidhaan daawwachuun isaanii waan guddaadha jedhan. Baqqalaan jedhama. Beenarjii kooti roobootiksiin barsiisaa seensarii kana ijoollee wanta argaman dhumaa jechuudha waan ta'eef ijoollee wantoota haaraa hojjechuudhaaf hin sodaanne waan ta'eef jijjiirama kennaa fi akka hojjetan akka amilee godhatan isaan gargaara. Kanaafuu kun argamu isaatti bakka kanatti walitti qabamanii kana ilaaluun isaanii baay'ee waan nama gammachiisudha. Jajjabinaa fi hojii fuulduratti hojjetanii irratti akka xiyyeeffatan isaan godha. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa barattoota barumsa idilee isaan baratan cinatti sanbattanii fi guyyoota gara biraa dabalataan kan asitti barsiisu yoo ta'u wantoota amma biyyattiin yaalaatiniin jirtu kana hegereetti caalmatti dhugoomsuudhaaf kan dandeessisu bu'uurri lafa kaa'aatiniin jirru isaaniin dubbatu. Dr. Amaan Dhaqqaboo daayireektarri wiirtuu STEAM Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa. Kunniin waan garagaraa yaalu saatalaayitii kan ilaaluu jira. Kaawwan ilmisaa qaban isaan garagaraa illee yaalamtu jira. Ijoolleen kun amma kana ilaalan jechuun of biraa fi biyyattii saatalaayitiin kuma asumatti illee akka hojjetamu qarqaarsa guddaa kenna ijoollee magaalaa isaanii ta'eera. Gujimaa fuula ijoollee kana kakaasuudhaaf isa hin lagaafneef gara wanna kalaqaa akka deemanii fi amma akka san jechuun isaanii wanna guddaa. Guddattoonni kunniin sadarkaa biyyattiin dandeettuun wantoonni barbaachisu hunda dhawaataan guutamaa fi barumsaa fi beekumsa isaaniillee gabbifataa akkaataa deeman irratti jirru isaaniin dubbatu. Dr. Amaan Dhaqqaboo daayireektarri wiirtuu STEAM Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa. Kunniin waan garagaraa yaalu saatalaayitii kan ilaaluu jira. Kaawwan ilmisaa qaban isaan garagaraa illee yaalamtu jira. Ijoolleen kun amma kana ilaalan jechuun of biraa fi biyyattii saatalaayitiin kuma asumatti illee akka hojjetamu qarqaarsa guddaa kenna ijoollee magaalaa isaanii ta'eera. Gujimaa fuula ijoollee kana kakaasuudhaaf isa hin lagaafneef gara wanna kalaqaa akka deemanii fi amma akka san jechuun isaanii wanna guddaa. Guddattoonni kunniin sadarkaa biyyattiin dandeettuun wantoonni barbaachisu hunda dhawaataan guutamaa fi barumsaa fi beekumsa isaaniillee gabbifataa akkaataa deeman irratti hojjetonni sagantaa kanarratti arganne raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaa Muktaar Jamaal Adaamaarraa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoota 3 ta'uun tajaajila balfa gogaa magaalaa Amboo keessaa kaasuu eegaluu dubbatu. Isaan keessaa tokko yuunivarsiitiirraa inni tokko immoo kolleejiirraa eebbifamu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Erga hojii kana eegalanii ji'a tokko qofaa ta'us maamila 500 horanneerra jedhan. Gara fuula duraattis warshaa balfa gara xaa'ootti geeddaru banuu yaada qabaachuu dubbatu. Dargaggootaaf illee ergaa qabna jedhaniiru. Naakoor Malkaatu haasofsiise. Maqaa kee eessa akka jiraattu hojii maalii irratti bobbaatee akka jirtu jalqaba irratti naa kaasi. Maqaan koo Taamiraat Dallaloon jedhama. Magaalaa Amboo ganda duwwaa lama keessatti jiraadha. Hojii amma uumnee kan hojjechaa jirru hojii balfaa goggogaa kaasuu irratti. Maqaan tiyyaa Heenok Dallaloo jedhama. Anis magaalaa Amboo ganda duwwaa lama keessa jiraachaa jira. Maaliin barattanii baatanii? Carraa hojii kana uummattanii akka hojjettan maali kan isin dandeessise? Jalqaba awutoomakaanikiin innan eebbifame. Hojiin kun baay'ee ulfaataadha. Nama biraattis fudhatama baay'ee hin qabu. Garuu ofiif fayyada, magaalaa keenyas fayyada jenneetu yaanneetu itti seennee jecha. Maaliif kallattumaan hojii kan sibiilaa hojii walqabatu konkolaataa irraa baatee gara balfa goggogaa dhabamsiisuutti kanatti seenteef? Kanarratti kan
Tigalle rakkoo maatirraa kan ka'e naannoorraa kan ka'e rakkoon immoo gara hojii kanatti akka seensisu si go'a. Rakkoo maatii yeroo jedhamu ifa miti maal jechuu keedha? Rakkoo maatii jechuun balfa qaban iddoo gatanitti yeroo dhaban jira. Amma akka magaalaatti kan fu'u hin jiru. Ji'a jaatiin kaasisu. Kanaafuu haala kanaanii mee nutis kanarratti otoo bobba'anii tokkoffaa fayyadamtoota taana lammaffaa immoo uummata kanas. Yuunivarsiitii irraa eebbifamuu keenyatti himtee yuunivarsiitii kamirraa eebbifamtee gosa maaliitiin yookaan gosa barnoota kamiin eebbifamtee? Yuunivarsiitii Hawaasaa yuunivarsiitii irraa eebbifame kompiitar saayinsiidhaan eebbifame barree gaddaa jechuudha. Yaada isaa kan kaase Taamiraatidha. Taamiraat yommuu kaasu hojii tola ooltummaa nan hojjedha Amboo keessatti jira. Practical Christianity kan jedhamu achittis koosifaa kakkaasna. Kanaafuu hojii kana yommuu hojjennu namni yaada kaasa. Eessatti gannaaree qoshashaa iddoo gannuu qabnu. Ijoolleenis fudhatanii yoo gatan safara biratti gatu. Kanaafuu hojii kana waan ilaalleef maafin hojjennu isa jedhu hin dubbanne makina akkam gochuu qabna isa jedhu yommuu yaannu makina namarraa kireeffanne gara hojiitti jalqabne jechuudha. Hojii kana yommuu jalqabnu ulfaataadha. Namni hojii tuffata akkamitti Hawaasa yuunivarsiitii irraa eebbifamtee hojii kana hojjettaa namni jedhus jira. Namni garuu isatti tolu hojjete bu'aa qabeessa ta'a. Kanaafuu natti tolee hojjechaan jira. Booda irratti immoo waan gaarii akka ta'u nan yaada. Namnis hubannoo isaa hin jijjiiramaa jedhee nan yaada. Rakkoon amma hojii keessatti si mudataa jiru maal fakkaata yeroo ammaa kana? Hojii keessan akkasiin milkaa'inaan daddaftanii hin hojjenne wanti isin daangeessaa jiru jira yeroo ammaa kana. Kuni gaariidha akka gaariitti akka hojjennuuf mooduu dandeessiseera wanti isin jettan yoo jiraates. Yaada gaarii karatti innaan jabaadhaa nun jiru. Rikaan immoo amma ji'atti birrii 30 kaffalchiisna. Torbeetiin ufnee deemnee kaasna. Birriin kun nutti baay'ate jedhan immoo warra baay'ee iyyan jiru. Waan akkasiifaa hubannaa namaatu xinnoo waan kanarratti otoo mootummaanis otoo barsiisee bu'aa qabeessaa taana. Lammaffaan immoo daandiidha. Konistirakshinii adda addaan mana irratti hojjetamaa jira. Daandii irratti buufatu ashuwaas agaas konkolaataan keenya immoo achiin galu. Fagoorra baanneetu konkolaataa feena ijaateef baay'ee dadhabsiisaa guddaa nutti ta'aa jira. Mootummaanis deeggara otoo nu ga'e waan guddaarra geenyaa jechaadhaan. Amma kosii kaastan kana eessatti gattu? Kosiin nuti naannoorraa yookaan gandarraa funaannee iddoon yeroof mazagaajaan kan qopheessee jira. Achitti fuunee ganna. Maal gaariitiin hin gachiisisnu waan jedhanii jiru. Yookaan ijoolleen hin gatanii waan jedhanii jiru namoonni. Maaliif birrii amma birrii 5 yookaan birrii 10 gachiisisuu danda'u. Mana isaanii ba'a malee iddoo gatamuu sana hin beekan. Gwaaroo isaaniiyyuu gatuu danda'u. Karaatti isaan deeman fuuldura kaa'uu danda'u. Kanaafuu nuti amma iddoo mazagaajaa qopheessee geessinee kan. Heenok asirratti wantan sii kaasuu barbaadu namoonni yeroo balfa qopheessanii sineekan haalli qophii balfa isaanii maal fakkaata? Waan kana irratti rakkoon isin hin mudatu? Hubannoo kana yommuu jennu immoo akkuma amma jette balfa goggogaa fi balfa dhangala'aa namni kaa'an jiru. Namni biraamoo maal godhaa kaffaltii isaa kaffaluu waan hin barbaanneef balbala namarratti qoshashaa kaa'ee deema. Mooraalii keenyaaf gaarii miti kun hojii keenya irratti baay'ee rakkoo guddaa gochaa jira. Kottaa qoshashaa keessan kaasaa jedha. Kanaafuu hubannoo kana yoo sirraa'e sirriitti hojjechuu dandeenya. Dargaggootaaf waan dhaamtan yoo jiraate keessumaa dhimma hojii wal qabatee dargaggootni hedduun yuunivarsiitii irraa kolleejjii garaagaraa irraa eebbifamanii barnoota xumuranii akkasumaan yeroo dafee hojiin argamuu dhabuu danda'a. Dargaggoonni akka keessan cimanii hojii ofii isaanii uummatanii hojjetanii tokkoffaa jireenya isaanii gaggeeffachuu danda'u. Lammaffaa immoo dargaggoota kanneen biroof illee akkuma keessan fakkeenya ta'uu danda'u jettu. Ani amma gara hojii kanatti innaan seenu namoota baay'ee mariisiseera wajjin hojjennaa. Baay'een isaanii homaa hin fudhanne yaada isaa. Maaliif dargaggoonni keenya amma yeroo ammaa kana hojii mootummaa irraa bicha eeguu otoo hin ta'in hojii naannoo isaanii irra jiru ilaalanii uumuu kana otoo itti yaadanii otoo tuffachuu baatan. Nuti ennaa nu argitu jaakkeettiin keenya tuuttaa keenya amma kun koosiyaa qoshashaatiin kun hin darba yeroo fi hin ceenaa nuti gara guddaatti. Warri kaan immoo nuun ilaalan immoo duba keenya hojjechaa ofuu qabu. Maaliif dargaggoonni keenya tuffachuun qabani hojii kamiyyuu ministeeroos haa ta'u makiinaa eeguus haa ta'u baarellaa baachuus haa ta'u maaliif yeroo kana yoo hojjechuu baatte homa gatiin qabu. Teessee maatiirra ba'aa taata biyyarra ba'aa taata malee homa faayidaan qabu.
Tole waan itti dabaltu qabdaa inni waan argatan utuu hin ta'in hojii irratti tuuffii qabu namoonni baay'ee. Kanaafuu tuuffii dhiisnee hundumti keenya gara hojiitti yoo bobbaane iddoo gaarii geenyaa jennee yaadna biyyaafis ofii keenyaaf ta'uu dandeenya. Akkas yoo goone iddoo gaarii fi iddoo guddaa geenya jedhee yaadna. Maatii dargaggoota kana keessaas dubbisee hin jira maqaa isaanii beeksisuudhaan haala ittiin hojii ijoollee isaanii kana ilaalan kan nutti himan ta'u jechuudha. Ani Dalaloo Miidhagsan jedhama. Ijoolleen koo ijoollummaadhumaa qabanii waan uni hojjennu waan uni isaan gorsinu ni fudhatu. Erga eebbifamanii bahaniis immoo mul'ata tokko tokko dhiyeessanii nu mariisisu. Waan nu mariisisan sana immoo ani akka maatiitti fideen waliin isaan mariisisa. Haaluma kanaan hojii balfaa goggogaa kakaasuu kanarratti mul'ata fidanii rakkoon kun immoo rakkoo magaala kanaati. Akkuma walii galaatti ijoolleen kunis gammachuudhumaan fedhiidhumaan hojii kanatti galanii amma gaarigaa hojii kana calqabanii ji'a tokko. Akkamiin jajjabeessaniiru? Yeroo guyyaa guyyaan waan hojjetan sana akka marii irratti mari'annaa rakkoo isaan qunnamee irratti mari'annaa rakkoo sanaaf immoo furmaata tokkos ta'ee kana ta'ee yaada jedhu kanaan kenninaaf ture jechuudha. Kaayyoon keessan gara fuulduraa maali? Galmi keenya guddaa asirratti hin dhaabatu. Maaliif nuti kun calqaba jenna. Uuma keenya gaa Waaqayyo faana waan guddaa yaadneera. Maayini waan guddaa sun? Waan guddaa sun nuti amma fakkeenyaaf amma faafrikaa guddaatti dhaabu kaayyoon keenya. Kompoostiin sun qonnaan bultootaaf faayidaa guddaa. Qorannoorraa hundoofne laaskitoonni yookaan haayilaandoonni sun gara riisaayikiliitti irra deebi'anii akka oolan taasisu. Hojii geggeessaan mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Tufaa Abdii waa'ee dargaggoota kanaa hubii qabaachuu fi gumaata isaan magaalaa qulqulleessuudhaaf baahataa jiru jedhan akkasitti ibsanii jiru. Amma ijoolleen waldaa yaanneet jedhamu kanaan gurmaa'an kun rakkoo magaalaa keessa jiru keessumattuu dhimma balfa goggogaatiin wal qabatee jiru kana rakkoo sana salphisuu keessatti gaheen isaan taphachuudhaaf eegalan kun baay'ee jajjabeessadha. Nullee akka keenyatti wanta nuti taasisaa jirru isaanii fi hawaasni hubannoo kana argatee balfa kana godatti gadi otoo hin bittinsin kuusee yeroo isaan dhufanii mandarra deemanii bakkuma teessoo isaanitti dhaqanii fuudhuudhaaf hoggaa deeman dhaqanii isaanitti kennanii isaan immoo bakka itti gatamuu qabu nu walii gallee bakka kanatti gataa jennee sanatti akka gataniif hawaasaaf hubannoo kennaa jirra. Amma keessumattuu hojii balfa keessaa kan jiru kana nuti bakka dhaqqabuu dadhabneetti amma isaan bobba'anii hojii kana bifa gaarii ta'een hojjechaa jiru. Bu'aa qabeessas ta'u nullee rakkoo nuti qabnu baay'ee warra nuuf furan waan ta'eef nuti toleera hojiin isaan amma jalqaban kuni dargaggeeyyiin kaanillee hojichi bal'aadha waan ta'eef isaan qofaan kan furamuu danda'us miti. Ammallee fakkeenyummaa isaanii kanatti hundaa'amee warri kaanillee gurmaa'anii hojii kana keessa oogalan bu'aa qabeessa ta'u kan jedhu kana qabna karaa keenya. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakoor Malkaa Amborraa. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. kadhageenyeef dubbisnerra. Paartileen siyaasaaf ogeeyyiin miidiyaa dhimma hegeree Itoophiyaa irratti mari'ataniiru. Sanaariyoowwan Itoophiyaan bara 2032tti keessa dabarti jedhan irrattis marii geggeessuu isaanii ibsanii jiru. Tsahaay Daamxootu gabaasa. Dhimma egeree Itoophiyaa irratti bakka bu'oonni paartilee siyaasa Oromoo fi gaazexeessitoonni mari'ataniiru. Maricha kan qopheesse dhaabbata Destiin Itoophiyaa jedhamudha. Dhaabbanni kun waggaa 7 duraa lammiilee Itoophiyaa quuqamaaf jaalala biyya isaanii qaban sagaliin hundaa'ee jiran qindeessaan dhaabbata Destiin Itoophiyaa obbo Nigisuu Akiliilu. Ji'oota 6 darban keessa immoo miseensota 50 sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessaa walitti fiduudhaan marii dhimma maraamartoo siyaasaa biyyattiin keessa seentee jirtuuf furmaata ta'aa jechuun Itoophiyaa bara 2032tti arguudhaaf hawwaniif seenaariyoo 4 kaa'uudhaan mari'achaa akka turanis obbo Nigusuun ibsaniiru. በ2032 ዓ.ም ኢትዮጵያ ሊያጋጥሟት ከሚችሉት አማራጮች ውስጥ አራቱን ለይተው ያወጡበትና በደንብ የተወያዩበት እነዚህ አራት bara 2032tti carraawwan Itoophiyaa mudatu jennee yaadne keessaa 4 adda baasnee irratti mari'anneerra. Filannoowwan arfan kunneen waan Itoophiyaatti mudatu jennee adda baasne. Itoophiyaan daandii kam osoo hordofte uummanni biyyattii kallattii kam yoo hordofan egereen biyyattii maal ta'u mala kan jedhu irrattidha kan sirriitti mari'anne. Paartileen siyaasaa biyyattii marii kana keessattis qooda fudhachaa akka turantu dubbatame. Seenaariyoowwan 4 Itoophiyaan hawwamtu bara 2032tti bira ga'uudhaaf lafa kaa'aman
barcuma cabaa abbaa irree mana wal morkii fi boruu barraaqa warreen jedhaman akka ta'es obbo Nugusuun yeroo marii geggeessanitti dubbataniiru. ንጋት የሚባለው በጣም የተሻለው ሲናሪዮ ነው። ይሄ ሲናሪዮ በሁሉም የሲናሪዮ ቡድን አባላት በ50ዎቹም የተወደደ የተመረጠ የምንፈልጋት ኢትዮጵያ እቺን ቦሩ በራቀ ከንጀደሙ ሴናሪዮ ባይኤ ፎያቴዳ ሴናሪዮን ኩን ሚሴንሶታ መርቻ ሁንዱማ ሸንተማን ከንጃለተሜ kan filatamedhasi fuuldura Itoophiyaas kan akeeku warri hafan sadan garuu akeekkachiiftotadha. Inni tokko akka hanqinni ga'umsaa jiru mul'isa. Hawaasa hunda biratti ijaarsi dandeettii gaggeeffamuu qaba. Inni lammataa atsee humnaanii jedhama. Rakkoo dinagdee hawaasummaa fi siyaasa mudatuuf ana qofatu beeka. Deebii kanna yoo jedhe inni atsee humnaanii Atseeba gulbatu isa jedhamudha. Inni sadaffaa mana morkii yoo ta'u hunduu kanuma kootu caalaa jedha. Itoophiyaan boruu barraaqa bira ga'uudhaaf dhaabbanni Destinii addaa kaasaniiru. Yaada gaazexeessitoonni kaasan keessaa muraasni kunooti. Kaleessi keenya rakkoodhaan kan guutame. Kanaaf kaleessa rakkoodhaan guutame kan tarii gareen kun akkamitti irra tarkaanfatee waan garee qofa irratti akka yaadnu kallattii nutti akeekuudhaaf yaada. Kun otoo ilaalamee gaariidha. Seenaariyoon yookaan immoo akeektuuwwan kun hundi isaaniiyyuu waa'ee waan darbees miti wanta amma jirus miti kan fuula duraati erga jedhame isa kamiin keessummeessine dabare asuma keessattuu ilaaluu hin dandeenyu warri sadanii kun yaaddessoo yookaan sodaatamoo erga isaan ta'anitti kan barcuma cabaa kunis kan abbaa irree kunis haalli nama nu keessa jiru iyyuu as keessatti calaqqisuu warra kan mana wal morkii kana keessatti waan calaqqisaa jiru fakkaatu. Ni mudataa jedhanii lafa kaa'an irratti bakka bu'oonni paartilee siyaasaa ibsa kennaniiru. Obbo Qajeelaa Mardaasaa adda bilisummaa Oromoo irraati. Gara fuulduraatti rakkoo uumamuu jechuu miti garuu isa kana cinaatti qabneedhuma ol keenyee rakkoo sammaa waggaa 20 jiru kana keessatti nu mudata jennu kanarratti yoo fuulleffannee gaariidha kan jedhuun bira darbame gaa asirratti wanti nuti hubachuu qabnu 50 keenya hundi dirqitti waan tokko irratti walii galuu hin qabnu yeroo marii sana geessima yaadan qabu jiraatee namni irra hedduun namaa yoo waan tokko irratti ka fokas godhu ta'ee diibeetii wannoo keessa polaraayizdi ta'e keessan seen wal hubannaadhumaan mari'achaa turre. Qaamni guddaan fuulduree biyyattii bareechuu hawaasa bal'aadhaa kan jedhan ammoo obbo Haayiluu Addunyaati paartii badhaadhina Itoophiyaa irraa. Kan sagalee isaa fudhatechaa kan qaama tokkoon inni murteessee deemtu ta'e uummannis akka uummataatti garamitti hojjechuu tarkaanfiin keenya tokkoon filannoo keenya isa kamitti akka deemsisu kan mul'isu taa'achaa jira. Dhaabbanni Destinii Itoophiyaa hojiilee hanga yoonaatti hojjeteenis waliin mari'achuun furmaata waliif mo'amuun ammoo waliif galuudhaaf akka fayyadu hubannoo kennuun paartilee siyaasaa ilaalcha adda addaa qaban gara tokkotti fidee akka waliin mari'atan taasiseeraa jiran obbo Nugusuu Akiliiluu kan biyyattii daandii qabsiisuuf mariin paartilee siyaasaa eegalan kan jaarsoliin biyyaa fi hayyoonni gamaaf gamana dhaabbatanii wal qeeqaa turan gara daandii tokkotti fiduuf tattaaffiin taasisamaa jira milkaa'innis argameeraa jedhan obbo Nugusuun miidiyaaleenis nageenyi biyyattii keessatti akka jiraatu Itoophiyaa lammiilee hunda qixa tokkoon keessummeessitu akkasumas garaagarummaan jiru akka dhiphatu taasisuu keessatti dirqama bahachuu akka qaban dhaamaniiru. Torban lamaan dura dhaabbanni kun paartilee siyaasaa biyyattii keessa socho'an paartii badhaadhinaa biyya bulchaa jiru dabalatee hayyootaa fi maanguddoota akkasumas kutaalee hawaasa garaagaraa biyyattii keessaa akka isaan walitti dhufanii sadarkaa biyyaatti mari'ataniif yaadni garaagaraa ka'uudhaan mariin gaggeeffame bu'aanis argameeraa jiran obbo Nugusuun. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Wallee kanaan sagantaa keenya har'aa xumurraa qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula. Naatun jaalanne naadhibee deemu walaayi nayyamne. Naatun jaalanne naadhibee deemu walaayi.